Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo waggaa keessatti allama fulbaana 19 galma agamtii konyaa daaroo billiqaa wiirtuu Harargee lixaatti akkasumas amajjii 3 galma booset konyaa booset fantaallee wiirtuu shawaa bahaatti kabajama. Bara kanas galma boosetitti amajjii 2 guyyaa kamisaa jala bultiirraa eegalee amajjii 3 guyyaa jimaataa haala ho'aadhaan dhaloota walgahii gammachiisuun kabajamee ooleetii jira. Ayyaanicha irratti hirmaachuuf dhaloonni Booranaa fi Baarentuu dhiyoo fi fageenya galmoota amantii waaqeffannaa giddugala lixaa, kibbaa, kaaba, giddugaleessaa fi bahaa hundi dursanii galma boosetitti wal argan. Miirri si'aan jaalala safaranii himuun hin danda'amneen dhaloonni wal arge kun kan obboleewwan wal yaadan kan marartee haadhaa fi abbaan ilma isaaniif calaqqisiisan baay'ee nama hawwata. Haawwan daa'immanii, manguddoonni, dardarrii fi shamarran akkasumas ijoolleen abdii egeree ayyaana hawwiidhaan eeggataa turan waan ta'eef har'a guyyaan guyyaa warra abbaa Oromoo itti yaadatan ta'eefiiti jira. Qe'ee galmaa miira gammachuu fi jaalalaatu irraa hanga'a. Sagantichis eebba manguddootatiin baname. Jeekkarsi jeekkarame dhaloota galmoota golee guutuu biyyaa hundarraa dhufaniin baga qoree fi gufuu isin lagee nagayaan ayyaana warra abbaa keenyaa kabajachuuf wal agarree baga nagaan dhuftan jedhaniin. Ilaala ijaamaa haa qabu, qalbisaa qalbii amallee haa qabu, qabee nutti gad hin dhiisin, qabee nutti gad hin dhiisin, Oromoo alaa olaa yaasu, galmatti walaa taasisu, eebbisaan dhalootaa isaa waaqa. Beekan biyyatti haa galu, guyyaan biyyatti haa galu, xiqqaan guddaa haa baru, beekan waa bulu, beekan waa bulu, biyya teenyumaa haa baru, ifta'uu naamotu, alaa olmaa yaasu, galmatti wal waa taasisu, gadaadhaan bulla. Baga ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoodha. Boosatitti amajjii 3 kabajamuun baga isiniin geenyaa. Dhaloonni keenya golee Oromiyaatirraa hundi keessanuu kan bayaa dhuftan, kan lixaa dhuftanii fi kan kaabaa dhuftan, kan kibbaa dhuftan, bu'aa ce'ii keessa ceetanii karaa dheeraa deemtanii kan ayyaana abbaa keessanii kabajuudhaaf asitti argamtan hundi keessanuu baga nagaan geessanii baga isiniin geenyaa. Baga nagaan bultan, baga wal agarre, baga guyyaa kanaan nu gahe. Tole ani maqaan kiyya Waaqoo Raggaasaa Yaamii naan jedhani hojii gaggeessaa galma kanaa yookaan waayyuu galma boosatii jechuudha. Kaabaa kibbaa bahaa dhihaa giddugaleessota qabnu mararraahuu baga nagaan wal agarre. Baga nagaan dhuftan.
yale miyo ibo nakumano yale hawa sayo kunihibo rauya toli waka kunihibo turasi ama nagewa turasi ama nagewa turasi ama Maalummaan ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo barbaachisummaan isaa fi bu'aan ayyaanicha kabajuun yookaan ammoo warra keenya darban yaadachuun argame ilaalchisee hubannoon bal'aan irratti kenname. Yaadannoo warra abbaa Oromoo yookaan yaadannoo dhaloota keenyaa jennee wanni wal geenyeef kuttuu maatii kan isaa namni amantii qabu kamuu amantii sun yookaan immoo dhugaa sun karaa ittiin itti dhufte qabdi jechuudha. Abbaarraa dhaalee qabaa jechuudha. Namni aadaan qaba jedhus aadaa isaa san abbaarraa dhaalu qaba. Namni dachiin qaba jedhu dachii isaa san namarraa dhaalu qaba. Akka waliigalaa jireenya waliigalaa tokko ilmi namaa walirraa dhaalaa jechuudha. Walirraa dhaala yoggaa jennu abbaa isaatirraa, haadha isaatirraa yookaan immoo maatii isaatirraa, gosa isaatirraa dhaaleeti waa san argata malee akkanumatti miti jechuudha. Abbaa fi haadha keenya gidduutti kan uume waaqaa jechuudha. Ilmi yookaan immoo ilmoon kennaa waaqatii jedhee xamana uummanni Oromoo. Akkasuma dhaloonni keessaa dhalatanillee kennuma waaqatii jechuudha. Ati Oromoo keessaa dhalachuun Oromoodhaaf kan si kenne waaqa. Atilleen immoo akkuma waan isii kenne sanitti kennaa kan keessan kabajuu fi jaalachuun keetii jechuudha. Waaqa sii kenne waan ta'eef. Yookaan immoo adeemsa heera uumatii achirraa dhufte waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hariiroon kun hariiroo ayyaantummaa, hariiroo namummaa yookaan immoo nuti qaamaan qabnu dabalateeti jechuudha. Hariiroon nuti warra irraa dhalanne kana wajjin qabnu hariiroo ayyaantummaatillee qabna. Hariiroo namummaa yookaan immoo wal tajaajiluutiin wajjin jiraachuutiin qabna jechuudha. Hin qabna moo qabna? Qabna jechuudha. Dhimma amantii keessa kan jiru waa lama. Wanni lamaan sun maali? Tokko namoota qaaman jirru kan nu lammaffaan immoo warra dabre jechuudha. Hariiroo namoota kana lamaan gidduu jirutu amantii. Wanni biraan jiru jechuudha yeroo mara namuu maqaa adda addaatti moggaasee waan barbaade jechuu danda'a malee. Kun hariiroon kun immoo hariiroo uumamaati yookaan immoo heera uumati jechuudha. Hariiroon kun kan ittiin taa'e. Namni tokko dhalatee afaan isaa abbaa isaatirraa bara, haadha isaatirraa bara. Waan akkaataa ittiin jiraatu jireenya isaa hunda warra irraa dhalate sanarraa bara malee bakka biraatti bakka inni fidu hin jiru jechaadha. Qabeenyi inni horatus hundi isaa achumarraa jechaadha. Kanaaf haga dhimmi kun jirutti dhimma ayyaantummaatii fi dhimma namummaa nu gidduu jiru jennee jechaadha. Dhimma ayyaantummaa jechuun warra dabree jechuudha. Dhimma namummaa hojjennu immoo nuyi wajjin jiru wal tajaajiluuf isaa ta'uu waan garaagaraatiif kan jennu isa kana jechaadha. Kana keessatti yaadannoo warra abbaa Oromoo waggaa jennu nuti wanni nuti goonuuf dhaloota sanirraa dhalachuu keenya tokko mirkaneessuudha jechaadha. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo goon. Nuti dhaloota sanirraa dhalachuu keenya kan ittiin agarsiisu. Warra sanirraa dhalachuu keenya. Lammaffaa warri nuti irraa dhalanne sun warra qabeenya nutti dhiise. Warra afaan aadaa beekumsa akka waliigalaatti jireenya har'a nuti ittiin jiraannu kana warra nutti dhiise dabree jechaadha. Kanaaf isaan san yaadachuun akka fedhiititti odoo hin taane dirqamaa jechuudha jiraachuudhaaf. Jireenya gaarii jiraachuudhaaf dirqamaa jechuudha. Namni dhaloota ofiitirraa yookaan ayyaantummaa dhaloota isaatirraa cite jireenya hin qabu jechuudha. Sababiin isaa nama galata wallaale waan ta'eef. Nama galata wallaale waan ta'eef. Warra abbaa isa guddise, haadha isa guddifte, haadha isa dhalte, abbaa isa dhalche, gosa irraa dhalate, warra qabeenya itti dhiise, warra aadaa itti dhiise, warra afaan itti dhiise san nama gane taataa waan ta'eef jechaadha. Isaan sanii yoo galata hin qabaanneef yookaan immoo irraa dhalachuu kan keetiif yoo of hin ibsine jireenya ati qabdu sitti nafne jechuudha. Warra keenya yaadachuudhaan ammaa wal argine wal hin argine. Kawallu agarsiisee amma yaadannoo warra abbaa Oromootiin dhaloota keenya yaadachuu walitti nu dabsee bitire.
wanni akkanatti walii obsinee wal jaalannee jaalala kana akkatti waliin jiraannuuf yookaan akkanatti waliin ayyaana kana qooddachaa jirruu fi isa kana jechuudha wanni namni sin dadhabneef wanni namni waan fanneef. Yaadannoo warra abbaa Oromoo jennu Oromoo qofatti hin dhaabbannu. Uummata walitti hidhata qabu hundumaan yaadannaa jechuudha. Uummata gurraacha Afrikaa hundumaa warra aadaa dhugaa lafa dachii walitti qabu hundumaa yaadannaa jechuudha. Isaan sanillee dhaloota kanarraa wanni adda nu guddisiisu hin jiru jechuudha. Erga ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajuun eegalame asitti dhaloota eebbaa kan abbaa fi haadhaaf qajeelu kan of ta'ee wal jala yaa'u horachuutu danda'ame. Dhugaa uummata Oromootiin Oromoo walitti akka qabamu taa'amee jechuudha. Dhugaa fi jaalalaan fedhiidhaan akkasumatti. Kanaaf barnoonni itti fufa jechuudha. Nuti yoomiyyuu barachaa barsiisatti beekumsaanii wal geggeessinaa wal jala yaanaa galma keenyas sagantaa keenyas ijaarra jechuudha. Waaqayyotaa ta'uun ibsa'uu jedhamumaan waaqayyotaa waaqayyitaa akkamitti ilaala? Waaqayyotaan dhala namaa hoo akkamitti ilaala? Waaqayyotaa jiruu fi waan jiraaf beeka. Ittiin bulmaanne waaqayyotaa heera gadaa Oromooti. Soddoma uumaa hambaan yakka waaqaalafaa heera abbaa gadaa eeggata hirbuu abbaa gadaa raaga abbaa gadaa saayilaan addunyaa saayilaan eebbaa saayilaan abaarsaa diinaa walqixxummaa dhiiraa fi dubartii yakka wayya isaa diinaggee yakka malkaa lagaa yakka dirreetti haajaniiti qabxii diigama kana lafa haayyatanii qabxii diigamni kun takka takkaan tamataa isii bulchituu jechuudha. Warri of ta'e waa hunda qabaa jechuudha. Uummanni Oromoo yoo of ta'e wal tahee galma isaatiitti wal ga'e waan namni qabu hundaa'uu ni qabaataa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatitti waaqeffataa ta'uun of ta'uudha yoo jenne uummanni Oromoo beekumsa mataa isaa qabaa, aadaa qabaa, heera qabaa, gaaddisa qabaa, waan silaa uummanni tokko ittiin jiraatu ni qabaa jechuudha. Guyyaan har'aa kun guyyaa sagantaa dhaloota keenyaa waan ta'eef beekumsa isaatiin guyyaa kaawwatee guyyaan biyyatti haa deemuu jedhanii si deebisanii amaree guyyaa sun guyyaa alagaan nu duraa fuute guyyaa kaarraa kanaa jechuudha. Hin deebine baga deebi dhaloota deebisee kun kiyyaa miti jennee dhaloota tokko ofirraa achi kaachifnee kaan ofitti as qabnu waan hin qabneef walirraa'uu yoo dhaabbanne abbaan irra dhaabbate osoo dhiifaman jedhin kan irra dhaabbate boo dhiifamaa beekuu jaa waliin jaa jechuudha. Dhaloonni kun maaliif tana waliin jaa beekumsa qabuuf waliin jaa. Kanaaf akka waliigalaatitti yoo of taane gatii waliin qabnu beekna. Warri keenya Booranaa fi Baarentuun lafa kanarratti nu horanii waan jireenyaaf nu barbaachisus hundumaa nuuf dhiisanii darban. Heera jiruu fi jireenyaa guutuu afaan, diinagdee, qaroomina, seenaa fi haqa hunda nuuf dabarsan. Marree isaan yaadachuudhaan waaqa nu uumeyyuu beekuun danda'ama. Gaafa ayyaana warra keenyaa kabaju maal fakkaannaa? Gaafa ayyaana warra keenyaa kabajinu akkam ta'aa turre garaagarummaa jiru. Rakkoo gaafa ayyaana warra keenyatti irraa gorree fi galata gaafa ayyaana warra keenyatti fuula deebinu immoo bal'inaan barsiifama waan ta'eef sirriitti akka hordoftan ani kabajaan isin affeera baga geessan. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun warra jiruu fi jireenya uummanni Oromoo har'a qabu kan yoo caccabee maqaa qofa jiraatillee warra akka amma jirru kanatti qabeenya nuti itti fayyadamaa jirruu fi nuyi kana lafarratti hin dhiisasan yaadachuudha jechuudha. Warra erga isaan dabranii jecha takka nuti uumin jecha isaan uuman sanin qofaan kan jiran qabeenya isaan kaleessa qofa san uummata san qofaan
kan jiraachaa jiru. Hawaasummaa kaleessa isaan nu keessa kaasan kan jiraachaa jiru. Haaphatus kan nu keessaan dhumin yaadannoo warra abbaa Oromoodhaa jechuun warra dabrasan yaadachuudha jechuudha. Ayyaanni kun garuu waggaa 26 fi 14 kan tilmaamamu miti jechuudha. Kufaatii keenyarraa kan ka'e uummanni Oromoodhaa of wallaalurraa sagantaa harkaa bu'uurraa ayyaanni kun dagatamee ture. Dhaloonni keenyas akka dhaloota itti Oromoo ta'ee yaamamu osoo hin taane ganda gandaan laga lagaa yaamamaatii ture jechuudha. Amma kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaadhaa dhaloota keenya sagantaa kana hodhaachisan warra dabrasan maqaa erga isaan dabranii booda qaamni garaagaraa nutti dhufeetoo laga laga nutti baasisan dhiifnee akka Oromootitti galma warra abbaa Oromootitti dhaloonni kan keenya baddaa gammoojjidhaa kaabaa kibba akka waliin kabajannuufidhaa jechuudha kaayyoo sagantaa kana. Of ta'uun waaqeffattootaaf karaa abbaa ofii fuula deebi'anii akka heerri uumaa nu uumetti jiraachuudha. Kun immoo dhugaadha. Ayyaana warra abbaa Oromoo wayita kabajannu diyyana akka foonii, aannan, dhadhaa fi damma dhiyyeeffannee korma tokko waliin qalannee waliin bilannee waliin nyaachuudhaani. Wanni warra keenya yaadan nuuni qabeenya isaan qabasaniini warra keenya yaadan. Waan etoo isaaniin kufin dura itti tajaajilamaa turan saniini warra keenya yaadan jechuudha. Maalidha wanni isaan kaleecha itti tajaajilamaa turan nyaachaa turan. Foon, aannan, dhadhaa, dam. Isa kanaan warra keenya yaadan jechuudha. Hoggansi dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaas hirmaattota ayyaanichaaf dhaamsa barbaachisaa dabarsan. Yaada fi dhaamsi hirmaattonni ayyaanichaa walitti kudhaammatanis kan dhaloota galmaa daran haamileessu ture. Baga guyyaa seena qabeessa baga siniin ga'e. Kaleessa baargama sammuu nu naannessanii kiraayii sammuudhaan nu bitanii alagaa akka faarsinu nu godhani. Har'a garuu lammata habadan nuti warra alagaa faarsoo otoo hin taane warra biyya keenya ijaarrannee nagaa fayyaa jaalalaan warra jiraannudha. Nuti warra kaleessa qaroominaa addunyaa kanatti sirna bulchiinsaa, sirna barreeffamaa, sirna barnootaa, sirna dinagdee hundumaa biyya addunyaa kanatti warra ijaaredha. Baga Oromoof jiraattan isin wabii warra gurraachotaati. Abdii uummata Oromooti. Baga oolumaan geenye. Ayyee turtii waliin turreef gumaacha bal'aa uummanni Oromoodhaa yookaan immoo waaqeffattoonni gootaniif akka waliigalaatti akka koree dhaabbataatti akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti galatoomaa ulfaadhaa warra bulaa isin jechuun barbaada. Dammi biifamee qophiin ayyaanichaa amajjii 3 bara 2016 kunis milkiin xumurame. Dargaggoonnii fi shamarranis gammadanii walleewwan aadaa dhiichisaa fi ragadaan dabaalanii lafa gabbisan. Qaamoleen milkaa'ina qophii ayyaanichaaf gumaata taasisan waaqeffattoonnii fi hawaasni magaalaa Oolachii galata qabu. Kutaa tokkoffaan qophii kanaa kanumaan xumura. Kutaa isa birootiin deebinee hanga wal agarruutti horaa bulaa. Oromoon of ta'e. Oromoon of ta'e. Oromoon of ta'e. Gadeera namaa. Gadeera namaa. Oromoon of ta'e. Oromoon of ta'e. Oromoon of ta'e.
Benis, Benis,